Addunyaa kanarratti wanta hin himamne malee wanti hin raawwatamne hin jiru. Guyyarraa waan nama ajaa'ibsiisuu fi akkasumas waan hedduu akka nama dinqisiisu dhagahaatiin oolla. Maarree hadhas waan nama ajaa'ibsiisuu fi hedduu akka nama dinqisiisuu fi waan hedduu baratamaa hin taane takka isin biraan gahuuf deemna. Isinis daqiiqaa muraasaaf yaada keessan gara kibbaa daakotaa Kolraadoo kutaa bulchiinsa Ameerikaa keessa isin daangeffamtee argamtu. Kutaa bulchiinsa Ameerikaa Nebraskaatti dhufaan ajeelaa isin jenna. Nebraska kana keessatti magaalaan ajaa'ibaa Moonawii jedhamtu akka ni argamte jechuudha. Magaalaa kana keessatti ammootu jireenya ajaa'ibaatii fi hedduu akka nama dinqisiisu akkatu argama jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya nagaa hin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya sabaaf shawwa bagana kanaan dhufsan jecha hadha solitti dachaanee jirra. Hadha ammootu viidiyoo addaatiin viidiyoo hedduu akka namatti toluu fi hedduu nama ajaa'ibsiisu akkasumas barnoota guddaa irraa fudhatan takka qabnee isin dhiyaannee jirra. Isin sanga xumuraatiin faana turaa isin jenna. Video dah kana namni hunduu laaluu qabu jechuudha. Video barnoota guddaa qabudha. Hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii sirna yoo qalbeeffatan video hedduu akka namatti toludha jechuudha. Asuma amma kallattiin jalqaba irratti garuu hundi keessanuu video kana like gochuu hin dagatinaa kaa. Maali video like godhi video akkanatti hedduu akka video barnoota guddaa guutan isinii like gootanii like gochaa. Isin hundi keessanuu like gochuu hin dagatinaati video like yoo gootan Nala jajjabeessan jechuudha. Anis akka jajjabaadhee viidiyoo kana caalii barumsa guddaa qabu akka isin dhiyeessuuf na jajjabeessa jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya amma kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsaa hanga xumuraatti nu faana tura. Viidiyoo kana hundi keessan laayik gootan jedheetiin abdadhaa. Viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa isin jira. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa ta'e yoo jiraattan bakka nagaan isin jecha gara chaanalii keenya sabaashaw chaanalii kana irratti viidiyoolee babbareedoo ajaa'ibsiisoo fi akkasumas bohaarsoo barumsa guddaa keessaa qaban ni argattu jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf kanaa fi kanneen kana fakkaatan ni argattu jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya warroonni chaanalii keenya haaraa subscribe godhaati chaanalii kanatti dabalamaa jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoon keenya kun akka dafee isin bira gahuu fi viidiyoon kun akkuma gadhiifameen namoota hunda dura laaluu dandeettu jechuudha. Yoo chaanalii keenya subscribe gootanii notifiikeeshina sanarratti ol irratti odeeffatan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii keenya kanuma isin jedha amma isatti dheeressu gara viidiyoo isin dabarsaa nu faana tura. Ameerikaattis wanti akkana as jiran magaalaan kibba daakotaa Kolraadoo fi keessa marfamtee argamtu Nebraaskaa keessa magaalaan ajaa'ibaa Moonawii jedhamtu ni argamti. Tariitii haala magaalaa isin keessa jiraattanii fi waa'ee magaalaa kamiyyuu tanaan lakkoofsa uummataa magaalaa sana keessa jiraatu osoo gaafatamtanii wanti fuuldura keessan dhufu magaalaa guddoo taanaan baay'ina uummataa miliyoonotaan lakkaa'amanii magaalaa xiqqoo taanaan immoo baay'ina uummataa kumaatamaan lakkaa'amanii yookiin ammoo 100,000 lakkaa'amaniiti. Haa ta'u malee faallaa kana magaalaa Moonawii keessatti biyya koo mana koo jedhee jireenya gaggeessaa jiru nama tokko qofaadha. Isheen viidiyoo irratti argitan kun jiraattuu magaalaa Moonawiiti. Maarree isinis baay'ina jiraattota magaalaa Moonawii keessa jiraatu yoo gaafatamtan deebiin isaa nama tokko qofa ta'a. Because I have to be. I can pack up and go anywhere I wanted to, but this is where I want to be. Magaalaa kana keessatti waan nama ajaa'ibu jiraataan illee isma hojjettuun illee isma bulchaan magaalaas daldalaanis akkasumas tajaajilamaanis isimaam. Isiinis maqaan isii LCR jedhamti. Nama umrii waggaa 85 ta'uu ishiitiin dullummaa fi dadhabbiin itti jabaataa dhufus ofiishis ta'ee magaalaa isii tan keessa jiraataa jirtu qajeelaan bulchaa jirti. Gama tokkoon biyyas bulchiti akkasumas ofumaanis of bulchiti. Akkuma bulchiinsa magaalaa kamuu yookiin hoggansa magaalaa kamuu waa'ee seera ittiin bulmaata biyyattiin wal qabatee ni karoorsiti. Murtee barbaachisu irras ni geessi. Abbootii taayitaa isteetii wajjinis wal argiti. Akkuma uummataattis gibira ni kaffalti. Akkaatuma karoora baafattee wantoota dursitee karoorsite hunda
ni raawwatti. Dubartiin raajeen tun kophaa kiyya waan jiraadhuuf jettee wanti isiin osoo hin raawwatin dabartu tokkoyyuu hin jiru. Ishiinis akka magaalattiitti wantoota isiin osoo hin hojjetin dabarte akka hin jirretti dubbatti. Sababa jireenya kophaa ishiitiifis deebii quubsaa argachuun nama rakkisa. Haa ta'u malee Eelsiin magaalaa kooti jettee jireenya ishii kan gaggeessaa jirtu. Kanarras darbee magaalaa ollaa ishii jiranis pirootokoolii magaalaatiin keessummeessaa hariiroo isaa waliin uumuun jireenya kabummaa ishii itti fuftee jirti. Osoo jennu magaalaa tana maaltu akkanatti duwwaa ishii taasise jedhanii warreen gaafataniif kunoo deebiin isaa akkanam hundi keessanittuu akka gaafii cimaa isinitti ta'u shakkii hin qabu. Of a German make, and that type was made, he said, most unbelievable. Keessumattuu xuraawaan yeroo tokko magaalattii keessatti gatamee ture tuulamee gaara ofii isaa hanga uumutti gahuun hanga dhibeef nama saaxilutti gahuu isaatiin ummanni magaalaa kana keessa jiraatan sababa xuraawaa kanaatiin iddoo jireenya isaanii kana gad lakkisanii gara magaalaa birootti godaanan. Namoonni magaalaa kana gad lakkisanii gara magaalaa biraatitti godaananis Eelsiin garuu magaalattiin magaalaa kooti jechuun eeyyamtee jaallattee achumatti hafte. Eelsiin xuraawaa fi gamoowwan diigaman jidduu balbala ishee cufaa banaa baatee galtee jiraachaa jirti. Magaalattiis kabummaan hoogganaa jirti. Jiraattonni magaalattii kana keessa turan hundi gad lakkisanii godaananis tan hin godaanin Eelsiin naannawatti ofuma ishiitii muudama ofii kennuun kabajamtee ofis kabajjee kan jiraataa jirtu. Akkasumas Eelsiin akka hoogganaatti akka ummataatti akka jiraattotaatti of lakkaa'uun guyyoota ji'ootaa fi waggoota lakkoofsiistee jirti. Akkasumas lakkoofsiisaa jirti. Ajaa'iba! Eelsiin akkuma jiraattota magaalaa kamuu mana amantaas qabdi. Manni amantaa kunis achuma naannoo isheen jiraattutti yoo ta'u, ishiinis ganamaan kaatee gara mana amantaa kanaatti deddeebuun amantii ishiis gaggeessaa jiraatti. From 5th through 12, all goes to one school. I don't know, it makes a lot of bus. Seenaan Eelsii akkana ta'a jedhamee yaadamuu baatus kunis jireenya ammaa jireenya kabummaa kana osoo hin eegalin dura magaalattii keessatti mana dhugaatii beekamaa tokko kan qaban yoo ta'u, kunis yeroo abbaan manaa ishii Ruudii waliin magaalattii keessa jiraataa turanittidha. Marri Eelsii fi abbaan manaa ishii Ruudiin daldala isaanii biiraa qabbanaa'aan jireenya isaanii kan jiraachaa turan. Jireenyi qananii kun garuu du'a abbaa manaa ishii Ruudiin goolabame. Namoonni muraasni yeroo sanatti magaalaa tana keessa jiraachaa turanis xuraawaa magaalattii keessatti gatamuun gaara mataa isaa uume kana dheessuun gara magaalaa biraatti baqatanis Eelsiin garuu asuma bakka abbaa manaa koo itti awwaaleen jiraadha jechuun jireenya ishii hanga ammaatti itti fuftee jirti. Kanaanis hooggantoota mootummaa fi namoonni magaalattii keessa jiraataa turan kan itti dhiheenyaan beekan akkuma isaanii magaalaa birootti akka godaantu gorsanis Didde in fudhanne. Eelsiin jalqabumarraa nama kutannoo qabu waan taateef daldala biiraa abbaa manaa ishee wajjiin eegalan homtuu itti fayyadamuu baatus banamee akka taa'u gootee jirti. Magaalichattis hayyama daldalaas qabdi. Kantiibaanis ishima waan ta'eef eeyyama ishii namni harkaa fuudhu hin jiru. Akkasumas namni asiinii fi achiin jedhuun hin jiru. Ishiinis mana daldala ishee kana fayyadamaan dhabamus qulqulleessitee hayyama daldala ishee maxxansitee banaa taasistee jirti. Maarree kanaanis Eelsiin waa'ee mana isheetii fi magaalaa ishee maal jetti jettanii gaafachuu ni dandeessu. Yeroo garagaraattis namoonni Eelsiif akkas jechuun gaaffii dhiyeessuuf. Tariitii magaalaa kana keessa kan jiraataa jirus qofa waan ta'eef naannawa namoonni biroo baqatan kana keessa akkamitti turuu dandeesse. Naannoon kunis naannoo jinniitti xuraawaan garaagaraatis ol tuulamee jira. Wantoota garaagaraatiifis saaxilamuu dandeessa jechuun karaa miidiyaatiin afgaaffii dhiyeessanii fi turan. Kanaafis Eelsiin akkas jechuun deebiste. Waa'ee mana dhugaatii haaluma ittiin bulmaata seeraatiin geggeessa. Kanas jalqaba hayyama daldalaa haaromsuu waan qabuuf jalqaba gaaffii hayyama daldalaa gara waajjirichaatti erga.
waajjirichis gaafii koo ilaalee eeyyama koo haaromsee naaf deebisa jechuun kanas yeroo ibsitu hojii homa tokko shakkii hin qabne hojii iftoominaan hojjetamudha jechuun dubbatti. Jalqaba gaaffii haaromsa eeyyama daldalaa barreessee ufuma kiyyaa gara waajjira daldalaa deemee waraqaa kanas akka kantiibaa magaalaa tokkootti ufuma kiyyaa ilaaleen eeyyama kanas haaromsuun hojii kooti waan ta'eef eeyyama kanan haaromsaa. Abbaa daldala mana dhugaatii kanaaf deebisa. Hoggaa gara manaatti deebi'u manichis kiyyuma waan ta'eef eeyyama baasee maxxansi jechuun deebisti. Dabalataanis Eelsiin magaalattii ka'ummaan keessa jiraatu tanaaf gibira ni sassaabdi. Just one. So why'd you stay here? Wasn't any place else I really wanted to go. I know everybody for miles and miles and miles. Oh, These really? guys are from O'Neill, which is 50 miles from. Kanas eessaa walitti qabdi jechuun keessan hafan qabu. Mana dhugaatii kanarraayis akkasumas ufumaafis mallaqa qabdu karooraan walitti qabuun mallaqa walitti qabdee kanas akka baajataatti itti fayyadamti. Mallaqa walitti qabdee kana akka baajataatti itti fayyadamuun mana ishiitiif suphaa daandiiwwaniitiif akkasumas diriirsa bishaan dhugaatiif oolchiti. Kanas ishiin itti gaafatamummaa maal godhu jechuun dubbatti. Wanti biraa Eelsiin hojjettu kan nama ajaa'ibu magaalota ollaa keessatti beeksisa baasuun tadhiitii namoonni dhufanii moonoobii keessa jiraachuu barbaadan yoo jiraatan karaan banaadha. Manneen magaalattii keessa jiran kana keessa jiraachuu ni danda'u. Kanaanis baay'ina lakkoofsa uummataa magaalaa dachaa taasisuu kan danda'u jiraatinaa laata jechuun beeksisa yeroo yerootti kan baaftu yoo ta'u, haa ta'u malee beeksisa kana onnee guutuun fudhatee magaalattii keessa jiraachuuf kan dhagahe hanga ammaatti hin jiru. First thing I thought when I saw this was, why would Kunis anyone want to dhaabbanni yoo live itti there? yaannu jiraattonni baay'atanii jiru yoo jenne waa'ee baay'ina uummataati. Haa ta'u malee asitti garuu baay'inni uummataa nama tokko irraa gara lamaatti guddachuu danda'a waan jedhuun gabaasa qopheessitee gabaasichaa fi yaada ishee gara magaalota ollaa kan birootti ni ergiti. Tariitii namoota dhageeffataniif kun burjaajessaa yookiin gootummaa sababa dhukkubaa yookiin gowwummaa hojii hiikuu yookiin kutannoo jedhanii akkuma tilmaama mataa isaaniitiin namoonni gargaraa yaada itti kennuu danda'u. Haa ta'u malee dhugaan isaa isa kana Eelsiin qorannoo fayyaa hospitaala magaalaa ollaa keessatti gaggeessiteen fayyaan ishii guutuudha. Magaalattiis jireenya kooti jechuun gara fuulduraatti tarkaanfachiisaa jirti. Maarree yommuu magaalaa sana keessaa baatu jechuun gaazexeessota gaafataniif akkana jechuun deebisteef wantoonni namtolcheen kamiyyuu iddoo kana ganna lakkisiisuu hin danda'u. Namaa fi namtolcheen iddoo kana ganna lakkisiisuu yoo hin dandeenye immoo kan iddoo kana ganna lakkisiisuu danda'u taatee uumamaa qofaadha. Kunis yoon du'e yookaan balaan uumamaa tokko yoo mudateedha. Iddoo kana ganna lakkisuu ni danda'a. Kan sanaan alaa garuu magaalaa kootii hin socho'u jetti Eelsiin. Wanti raajiin ishiin hojjettu garuu magaalattii eeguu fi qabuuf tattaaffiin isiin gootuudha. Ofii ishiitii nyaattee buluu mana ofii sirreessuu qofa osoo hin taane waa'ee magaalattii illee itti dhimmamti. Ofii ishii irraa gibira walitti qabuun mana kitaabaa fi iddoowwan biroos ni haaromsiti. Akkasumas haaromsuu qofa osoo hin taane ni ijaartis. Kanaafis magaalattii keessa kophaa waan jiraattuuf hojjettoota magaalota biroo keessaa irratti hojjechiisti. Ala kanaan magaalattii hoogganuu kan dandeesse Eelsiin goota dubartiiti. Yeroo addunyaan baay'ina ummataatiin hafuura baafachuu dadhabde kanatti namoonni magaalaa isaanii ka'ummaan hoogganuu miti mana ofiituu kophammaan hoogganuuf ba'aa jireenyaa fi
qaala'insa dinagdeetiin dugda koo jechaa jiran kanatti namni tokko qofummaan obsaan dadhabe na jibbisiise akkasumas na nuffisiise osoo hin jedhin kophaa isaa qajeelchee biyya hoogganaa. Namni tokko qofummaan obsaan dadhabe na jibbisiise akkasumas na nuffisiise osoo hin jedhin kophaa isaa qajeelchee biyya hoogganaa. Akkasumas mataa isaas hoogganaa jiraachaa jira. Transicha kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa qophiin keenya akkana fakkaata akka itti bohaartanii fi waan durraa barattan abdiin qaba. Hadhamootu asirrumatti goolabamaa warroonni chaanaalii hagammaa itti warroonni laayik godhin yoo jiraatan jechuudha. Laayik godhaa akka maal hagammaa itti to'an ilaaltanii laayik godhaa akka akkuma isheen jedhee yeroo dhiyootti viidiyoo bareedoo isiniif fida jedheetiin jira. Hanga sanii walitti deemuutti nagaatti. Can anybody out there hear me?